Kuno dhangalaaseera waa tokko keessan jiru ila. Guutiga. Akka gootu. Odichi duwwaadha miti. Odichi duwwaadha miti. Duwwaadha kun guutika waan hundumaa gochuu dandeessa guuti. Namni sagalee waaqayyoon qabne akka qodichaa duwwaadhaadha. Baqaam ጥሩ akkas jechuun namni homaa tokko iyyuu gochuu hin dandeenye obboleessi Iyesuus Kiristoos raajota akka keefata. Alhamdulillahi rabbil alamin. Raajii Dassaalenyi waaqayyo erga fedhu macaafa keessaa baasee agarsiisa. Akkasuma. Kitaaba barreessee si ergaa siin erga. Okay, kitaaba barreessitee na argitaa? Macaafa qulqulluu keessa jiru jechuudha. Kana macaafa barreessitee na argitu. Raaj. Karaa inni simbira dhufeeyyuu deebi'aa jira, galaa jira. Addisuunis hin turu kan galu shawwada miina ishee. Addisuunis turu nan dhufa. Agam turee deebi'aa. Otoo guyyaan hin turiin deebi'aa. Agam turee deebi'aa. Addisuun mee waan otoo guyyaan ittiin deebi'an ufiisaa deebi'a. Jaallatem giddi gaafa waaqayyoo itti dhufu ofuma isaatti dhufa. Paawulootiin maqaan gaara Damaasqooti irratti qabee. Maal haasaa jira naqaallechi? Si maal haasaa iyyuu? Waaqayyo gara waaqayyootti yoom deebi'a addisuun? Ji'a meeqaffaa keessa deebi'a? Maaliif deebi'a? Hin deebi'a gara waaqayyootti daandii dhugaan daandii sirriin Kiristoosidha. Dhaggeeffatu hin deebita atu hin deebita. Yeroo keessa adii keessa hin deebifatu. Maal guyyicha neegda? Yoom deebi'a? Dhageessa. Sittimu yeroo isaa jakee walirra buusisiin kadha. Sittani ma. Guyyaa adeemu qofaatti. Harka kee ol kaasi sittani ma. Guyyaa adeemu qofaatti. Ati raajiidha. Yeroo numera yeroo aggeeffadhu yeroo inni itti deebi'u sittimu. Guyyaa adeemu yeroo inni deebi'u sittimu. Guyyaa kam? Gaafa guyyaan itti dukkanaa'e. Lama. Gaafa qorumsi asii aggeeffadhu sittani ma. Gaafa qorumsi walirraa tolchitiin eekamsi waaqayyo gaafa sinitti roobe. Rajiyyee. Yoom deebi'a? Qaqawwiinsi waaqarraa gaafa sinitti dhufe hin deebitu gara waaqayyootti. Rajiyyee. Qaqawwiinsi waaqarraa gaafa dhufe addisuun keenyi sin deebi'a. Atillee ni sagalta. Maal taate? Guyyaan otoo jiru garuu dafaa deebi'a. Dafa. Guyyaan otoo jiru. Sa'aatiin keettoo numin itti fayyadameedha Paawulos. Hiikalee. Raajii waan dubbatu beeynee rajiyyee. Bo'uudhaaf jirtu guyyaan dukkanaa'uudhaaf jira sittan hima. Akka rakkoo bal'een ta'u guyyaa. Dabadhu afaan si qabee. Rajiyyee yoom deebi'a siin jedhee bara. Yoom deebi'aa guyyaan itti dukkanaa'u sun guyyaa kamiin? A. Wiixata. B. Kibxata. C. Roobii. D. Kamisa. E. Jum'aa. F. Qidaamee. G. Sanbata. Dilbata. Kana keessaa guyyaa kamitti dukkanaa'ee deebi'a? Daf, choose the best, leave the rest. Rajiyyee daf. Adeemi. Yoota amma siilaa kana keessaa filannoo tokko filadhu. Guyyaa guyyaan itti dukkanaa'u guyyaa kamiin? A. B. Kibxata. C. Roobii. D. Kamisa. E. Jimaata. F. Qidaamee. Sanbata. G. Dilbata. Guyyaa torban kana keessaa guyyaa kamitti dukkanaa'ee addisuun gara keessan deebi'a? Guyyicha keessaa tokkotti barreessitee hin jiru. Guyyichi harka waaqayyoo irra jira. Ati fumaa qubee turreessita.
Galee. Ayyee guyyaa Qubeelatti guyyaa guyyaatti Waaqayyo dhufuu matuma isaa beeka. guyyaa kam? Guyyaa isaa Waaqayyootu beeka. Ati raajii moo raajii? Rajiinye. Birabbeehe wacuun dhorkaadha yoo baratanis ta'e yoo barsiisan tasgabbiin akhlaaqa irraahi. Tasgabbaa'uun dura amala barnootaa irraahi. Raajii. Wacuun iyyuun amala shayxaanaadha, amala jinnii, amala nama jeequun beekumsa Raajii. Raajiyye. Amma ati raajummaan kee mazaaf quddusi keessa hin jiru. Ati Iyyasuus raajiidha. Waaqayyootu isa erge. Si hoo eenyutu si erge? Kunoo macaafa keessatti Iyyasuus ani ofiin hin dhufneen hin erge sun neeran dubbatin. Neeran dubbatin. Laal Iyyasuus Kiristoos dhageeffadhu. Neeran wajjin. Neeran wajjin miyuut. Neeran dubbatin carraa sii kenna. Iyyasuus Kiristoos ani ofiin hin dhufne inni na erge sun ni jira. Inni amanamaadha isin garuu isan beektan jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 7:28. Wangeela Yohaannis boqonnaa 7:16 irratti barsiisni ani barsiisu kun kan kooti miti kan isin ergeeti jedha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 15:24 Iyyasuus Kiristoos kan ergameef Israa'el qofaaf jedha. Raajii Dassaaleny yoo eenyuuf ergame? Daf Iyyasuus Israa'eliif ergame yoo jenne raajii Dassaaleny eenyuuf ergame? Daf dabareen keeti raaji. Ani amma akkatti dubbadhu nabi. Waaqayyo sinaa eebbisu garuu dhaggeeffadhu. Na dhagaa al tokko. Akkuma jette gaaffiif deebiin naamusa qaba. Garuu al tokko yeroo isin haasaa yeroo sagalee namarratti cuftanii Waaqayyoon jaallatu kana. Bakka namni sirra cufu hin jiru amma booda anumaa wajji tasgabbaa'ee maali? Ilaa faana hin balleessinaa. Amalli hattuu faana balleessuudhaa jedhani. Oromoon yeroo mammaaksa. Isin immoo gaafa mo'amuuf kaatanii dhaggeeffadhu. Nama nageessani tokko tasgabbaa'ee masittanaasaa. Nama nageessani arraba nama jalaa hattu. Arraba nama hatuu barbaaddu. Arraba nama hatuun immoo cubbuudha. Mataamti isaa jechuudha. Kanaaf yoo maal godhe amantammati. Yoo maal sitti mi amantammati. Atoon amantoo dhagaana itteenuku akka kanaa taatani. Mataa jabaattani garaa jabaattani. Kanaaf yoo maal godhe amma waa'ee raajummaa miti amma. Waa'ee raajummaa miti. Raajiin waaqarraa namaa kennama malee namatu namaa kenna miti. Sii galeera. Haa ta'uyyuu malee ayyaanni Waaqayyo namaaf kennu immoo ayyaana kanatti fakkeenyaaf eessaa fiddee kitaaba barreessitee maal jedhu kun ittiin nama dogongorsitanidha. Hojii ergamoota boqonnaa 2 yoo ilaalte ayyaana Waaqayyoo fudhatanii Yerusaalem keessaa gadi hin bayinaa amma ayyaana koo isinii kennuttedha. Ayyaana Waaqayyoo fudhatanii Phexros faa al tokkitetti nama 3,000 ol amansiisan. Sababiinsaa ayyaana Waaqayyooti isaan irra dhufe. Uumamaan dhaqxe yoo ilaaltes waa'ee Yoosef gaafa kaaftu Yoosef abjuu abjooteedha. Ermiyaas Isaayyaas yoo dhaqxan raajii nama Waaqayyooti. Kun ayyaana Waaqayyoo namaa kenna. Haaraa miti isiniif jira. Quraana keessan irra jira. Quraana keessan irra jira. Garuu waan ani sitti himu tokko. Waan iyyisiin kun dhaggeeffadhu. Waan iyyisiin qoyqa na fixachiisiiti si dhaggeeffadhu. Waan tokko keessatti waan ani sitti himu tokkoffaan macaafa qulqulluutti si namantani. Amma raagaa fidiyeettu. Macaafa qulqulluu yoo si yoo maal goone amantu. Mi'oota anatu si godhaa jira amma. Sarara raadara keessaa ba'aa jirti. Xiyyaarri yoo raadara keessaa yookaan raadara irraa ba'e caarraan caccabuu isaa bal'aadha. Ati raadara irraa hin bahin. Waan anaa seenee dhageessami mi'ooti si godhu namni si godhu illee hin jiru. Ilaa ani kasiin jedhe jechuudha. Iyyasuus Kiristoos kan erge Waaqayyoodha. Waaqayyo Iyyasuus Kiristoos akka Iyyasuus dubbatetti ani kan ergameef Israa'el qofaaf jedhu Wangeela Maatiyos boqonnaa 15:24. Raajummaa Waaqa biraa namaa kennamaa jetti. Inni xumuradha kaa ishin jedhin kana jala.
Raajummaan waaqa biraa namaa kennama yoo ta'e Iyyaasuus an ofiin hin dhufne inni na erge sunni jira inni amanamaadha isin garuu isan beektan jedhe. Iyyaasuusii fi wangeelatu kennameef. Wangeela Maatiyus boqonnaa 6:24 irratti guutuu Galiiliyaa keessa deemee wangeela Waaqayyoo lallabaa ture. Raajii Dassaalany hoo kitaabni isaaf kenname kan Iyyaasuus Israa'elitti ergame raajiin Iyyaasuus Israa'elitti ergame raajiin Dassaalany biyya kamitti ergame jedhee si gaafadhe. Waaqayyo si eebbisu bakka yaada gaarii naa dhufte kitaaba koo barbaadde yoo Waaqayyo na gargaare maxxansaan jira. Dhaggeeffadha maxxansaan jira narrabsaa hin argitu. Yeroo sana fuutanii akkasiin bitattanii dubbiftan nama na Waaqayyo si na gargaaru. Kanaaf kana fakkaata. Baay'ee bareedaadha. Kitaaba kiyya barbaadanii Iyyaasuus wangeela Waaqayyoo lallabee isin amma kitaaba kiyya waan barbaadaniif barreessee isin maxxansaa san booda bitattanii dubbistanii nuun jette. Kitaabni ati maxxansuu jettu kuni kitaaba Waaqaati moo kitaaba Raajii Dassaalany? Sagaleema Waaqayyoo waan Raajii Dassaalany barbaadde hojii Waaqayyoo karaa Raajii Dassaalany ittiin hojjete. Kan ittiin Waaqayyo karaa Raajii Dassaalany hojii hojjete. Karaa isaatiin Waaqayyo garummaa inni hamaa gara gaariitti kan inni deebise. Raajii Dassaalany. Achi dubbi. Hayyee bareedaadha. Hayyee kitaabni kun kitaaba wangeelaa kitaaba macaafa 66 kanaan garagaramoo kan sii kennamu kaatiin ofii maxxansuu hedduu suni kitaaba macaafa qulqulluu 66 kanaan garagaramoo tokko. Isuma keessaan siin barreessina. Isuma keessaan. Raajii Dassaalany kitaaba Raajii Dassaalany kitaaba Raajii Dassaalany barbaadaa kitaaba Yesuus dubbisi ati kitaaba Raajii Dassaalany dhiisiitiif. Oya Raajii Dassaalany dhiisiiti. Raajii Dassaalany dhiisiiti. Macaafa qulqulluu dubbisi. Waa'ee Raajii Dassaalany Waaqayyootu beeka. Waa'ee macaafa qulqulluu dubbifadhu. Ayyee gaafa Raajiin Dassaalany kun macaafa 66 kanatti ni amana jechuudha. Kan amantaa. Okay, ni amantaa. Macaafa 66 timu. Ni amantaa. Macaafa qulqulluutti himu. Yee 66 kanatti ni amantaa. Maafi nama nurree amanee lallabaan jira. Amanee lallabaan jira. Ayyee. Mee wangeela Maatiyus boqonnaa 24 lakkoofsa 24 naa bana. Maal jedha? Dubbisi. Naa bani hin dubbista. Viidiyoodhaan naa baasi abdii. Wangeela Maatiyus boqonnaa 24 lakkoofsa 24. Addisuu dubbisi. Addisuu naa dubbisi. Maatiyus 24. Eeshi. Gadheeresi yaa. Dubbisime mana. Mee kanamaa naa dubbisime. Dubbata. Mul'ata Raaj. Ittaayyaa. Raaji. Addisuu dubbata mul'ata. In argama. Waa'ee masii sobaaf Raajii sobaati in argama. Ayyee naa dubbisi Raaji. Eeshi. Dubbisi atumti rakkoon qabu giddiin qabaatiin dubbisi. Itti walii galla. No, atummaan naa dubbisi. Naa dubbisi. Atummaan dubbisi. An argaa jiru koo isin. 24 meeqa? Wangeela Maatiyus boqonnaa 24 lakkoofsa 24 kunoo sii baneera bar. Eeshi. Kanaafuu maal jette ree sirriidha. Waa'ee raajoon sobduu dubbata. Kolban qabu raajoonni sobdoonni jiru jedhe sirriidha. Ati naa dubbisi. Maal ati arraban qabduun dubbistu? Ati kana keessaa kamiree? Biyya? Ayyee sii dubbisa.
Raajonni sobduun warra nama daandii waaqarraa nama jallisanidha. Adda baafadhu. Raajonni sobduun maal akka ta'an warra daandii waaqayyoorraa nama jallisan. Buddeeniif jedhanii warra sobanii raajan. Warra garaaf jedhanii olii gadi fiigan isaanidha malee warra dhugaa wangeelaa lallaban miti isaan. Adda baafadhu achirratti hiikkadhu. Macaafni kun dubbisuu qofa otoo hin ta'in hiikkachuun nu barbaachisa. Network ifate bade. Dasu. Abet. Mee afuura keessaas miira keessaas bahi xiqqoo na wajjin dubbadhu naalu mee kunini adaraamoo wajjin illee naariin illee miira keessa illee galiini tisuu jedhi na wajjin daqiiqaa 5 waan alaadhu haaseemi. Okay. Macaafa manxansuuf deemaa jirtanitti fakkaata akkuma dubbachaa jirtutti mitiire. Ay Raajii Dassaalee macaafa isaa barbaannaa jettanii. Macaafa manxansuuf deemaa jirta fakkaata akkan yaadutti siin jedhe yookaan yeroo dhiyootti nama manxansaa kan jedhudha. Okay. Kan Raajii Dassaaleen barbaannaa amma macaafa qulqulluun barbaannu jennaani. Amma macaafa qulqulluu erga jibbitan immoo Raajii Dassaalee immoo eegaa sinii dhufuu danda'a yoo Waaqayyo jedhe. Tole rabbi si haa nama ilma dhiiraa guddachuudhaaf tattaafatu nan jaalladhan illee beekumsa nama keessatti baafachuun gaariidha. Garuu macaafa manxansitu kakuu haaraa moo kakuu moofaa giddu galeessa godhatte? Hunduma isaa giddu galeessa. Haloota ammaa kana keessas giddu galeessa. Haloonni ammaa maal akka deemaa jiran karaa maal akka hojjetan maal akka godhan hunduma isaa. Mee macaafa kakuu haaraaf kakuu moofaa walitti araarsuu dandeessaa? Tokkummaan isaa fi adda addummaan samaayini. Maal waloo dumoo? Okay, tokkummaan ni qabu macaafni kakuu moofaaf kakuu haaraa. Wanta sitiin kun jiru kallattii dhugaa sigaa daqiiqaa 5 bichaan si gaafadhee daqiiqaa 5 keessatti. Siiniin barsiisu. Maaliif beektaa siiniin barsiisu kanan jedhu waa tokko sii gala addoo. Anaaf sii macaafa qulqulluu dubbifteetta argiteetta. Kakuu moofaan kottee kakuu haaraa akka ta'e atis beektaa. Isa kanaaf immoo otoo beektu immoo siif nan deebisa yoon jedhe naaf inni fu maaliif atuu beekta ka macaaficha beekta. Hubatteetta dubbisteetta argiteetta sin hubachiisu yoo ibeelluu hin beekne hubachiifne gaarii ta'a. Falmineetu anaafatti kaan akka isaan beekan goona. Warri kaan akka isaan beekan goona. Macaafonni kakuu moofaaf kakuu haaraa walitti dhufeenya qabu moo adda addummaa qabu? Firoomni isaanii maa inni adda addummaan isaanii maa inni mee? Atilleera. Amma sumatti an deebisa kana. Sumaaf an deebisa. Ila otoo beektuu addi sun an gaafatiin siin jeeraan. Otoo beektuu Dassaalee dogongora yoo jette hin dogongoru. Sababiin isaa beektatis. Raajii kana raajummaa koo hin shakkuani. Sababiin isaa waa'ee raajummaan tuttuqi. Raajummaa koo kuma keessaa kuma hin shakkuani. Maaliif ayyaana Waaqayyoon naa kenne waan ta'eedhaaf ayyaana Waaqayyootti tasa shakku geeffata. Sii galeera. Macaafa qulqulluu irra dhaabate waa'ee raajummaa kootti al tokko taraa siin laadhu dhuga. Asai istuwaasuma. Kan namaa 100 keessaa 100 kan kee 1000 keessaa 1000 ajaa'iba dhugaa dubbachuudhaaf. Kuma hin shakku gaa ayyaana Waaqayyoo naa kenne maa ban shakku. Okay, mee dhugaa. Come on my bro, confirmation raajummaa keessi gochuun barbaada. Amma sa'aatiin 8 fi daqiiqaa 8 dha. Mee sa'aatii 10tti eenyu wajjin wal arguuf deemaa jira meen? Natti mime. Waaqayyoo wajjin wal argaa. Hallelujah. Sa'aatiin nama wajjin wal beellamee jira. Namni beellame sun eenyudha maqaan isaa mee natti?
Itu beeka kan namichatti itti beellamte immoo maal qaalluu na seete moo immoo inni odeessii jedhan. Confirmation si gochuu barbaada. Tonkaayii ma jedha mitiyan. Sittani ma adis tonkaayii bira dhaqisa. Tonkaayii miti. Inni akka deemaa jirtu warra tonkaayii bira dhaqiiti akkas jedhi malee ayyaanni eessa rakta addisu deebii lakki deebii la tonkola nyaanna. Kaamon dhaggeeffadhu. Mee raajummaa ati dubbatte keessaa raajii ati dubbatte raawwate mee lamaan tokko irra gaadhan nu argisiisuu dandeessaami? Viidiyoolee haa taatu. Viidiyoon si agarsiisa. Kootu waldaa. Asumaan na argisiisu rakkoo mee raajii ati dubbatte raajummaa ati raawwatame keessaa. Kun immoo uftuulummaa agarsiisa. Gaduuf qabaa. Kanuuf jaju anaanuuf ajaju. Kan anuuf qabe immoo kan ololan qabaadha. Inni ati yaadde ololan qabu nu galcha. Digalee. Biroko iwadda halloo garuu kanan si gaafachaa jiru raajii atumti dubbattee sabarratti haa ta'u nama dhuunfaarratti haa ta'u raajii ati dubbattee raawwatame mee ragaan nu argisiisime confirmation si goona testimoniitii si goona. Dhugaadha. Namu ayyaana irratti ayyaana naa dabaluu barbaadde moo namuuduu barbaadde ayyaanni harka Waaqayyoo namaa kennama. Namaa dabaluu ayyaana qabuudhaan sirriittan qabaa. Ayyaanni Waaqayyoo namaa kennama. Dhaggeeffadhu. Ayyaanni Waaqayyoo namaa kennama. Dibanni harka Waaqayyoo namaa kennama. Garuu waan asitti dhaggeeffadhu. Jecha ammatee tajaajila kee keessatti wanta Waaqayyo siin hojjetee jiraayi. Dhugamuun qabda yoo jette anamma tolasaa badhaasaa yoo siin jedhe soba fakkaata. Dhaggeeffadhu. Yoo na baluufaa maqaa sii dha'e soba fakkaata. Isaanii maqaa dha'uu korra isatti ijaan argitee amantee dhuguma Waaqayyoo ittiin hojjetaa jira. Akkati jettuuf waldaa dasii affeera. Kootu gara waldaa. Prophet listening. Ayyaana Waaqayyoo sii kenne yookaan ayyaana jechuun maal jechuudha mee? Ayyaana jechuun maal jechuudha? Maal jettee lallabdeeti? Ayyaana jettee maal jettee lallabdeeti? Ana waa'ee ayyaana lallabeen beeku. Ayyaana jechuun maal jechuudha? Dhugaa. Macaafa qulqulluu dubbisi kaa danbeektu ta'e macaafa qulqulluu dubbisi. Iddoo kamiin dubbisa waa'ee ayyaanaa? Guutummaa macaafa uumamaa akka yamma mul'ataatti dubbifadhu waa'ee ayyaanaa. Maal saree maraatu hunda dhungatee obboleessa koo kana yeroo koo balleessu. Ani koo ayyaana qabdu sana ayyaana ati qabdu ayyaana maal jedhamudha? Ayyaannoo maal jedhama? Ayyaana namni macaafa qulqulluu dubbisu maraatudha jechuudha. Kaantee yeroo lallabaa turte maraachaa turte jechuudhaati. Koi. Hin qabamte amma. Hin qabamte. ayyaana akkamii qabdu? Naawla kede hin qabamte. Yeroo macaafa qulqulluu dubbistee lallabaa turte maraatudha jechuudhaati. Maraatu bichaa utuu hin taane maraatummaa irra darbee gowwaa nama waan galleef gowwummaa kee darbee nama waan galleef maahimiin ture yeroo amantii kiristaanaa kee ture maahimiin waan hiika qabne dubbisaa turuu kootti jechuudha. Wallaahi maahimii dhaggeeffadhu sitti hima addaan miteenya maahimiidha kanan siin jedhee nama fuudhee waaqa gochuu kootti. Nama aaboo fudhatee dhaqee immoo abbaa isaarraa liqeeffatee liqii kana. Namooti addis amantaa kiristaanii jechuudha. Dhaggeeffadhumaa dubbataan jira. Maahimiidha kan na jechisiise ani nama utuu ofiin jedhu Yesuusiin ati nama miti waaqa jechuun koo gowwummaa kooti, maahimummaa kooti, maraatummaa kooti. Ani homaa gochuu hin danda'u utuun ofiin jedhu Yesuus Kiristoos waan hundumaa gochuu danda'a jedhee lallabuun koo maraatummaa koo, maahimummaa kooti. Dhugaa sitti muudhaaf jechuudha. Kanaaf maraatuun ture waan naan galleetta namani wanta ta'eef wanta maqaa ofii hin qabne dhaqeen itti laxxafe utuunni ani ergamaadha, ani barsiisaadha, ani ergamaadha toofiin jedhuun lakki ati ergamaa miti ati Waaqayyoodha ittiin jedheenan maqaa namummaarraa fuudhee maqaa waaqummaa kenneef. Kanaaf ati immoo ayyaana fudhatteetta ayyaana akkamii fudhattee jirtaati? Ayyaanni si harka jiru ayyaana akkamiiti? Anamma jecha maasaa turte kana macaafa kee argatte moo ofumaa kee haasaa jirta ammati? Macaafa keessaan argadhe utuu hin taane barbaadeen of argadhean.
Ofiima kun barbaade argate. Nama badeetu of barbaade of argate. Amma ifatti baateereeti. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ifa keessa bakkalcha bariitan ba'ee jiran. Ifa keessa ifa nama dhaamsuu hin dandeenye. Akka jedhu dhaggeeffatti kikkil. Amma yaa maani dassu kanan si gaafataa jiru ayyaana akkamii of harkaa qabda ayyaanati qabdu ayyaana akkamiiti ishuma kana ayyaana seexana waraanuu ayyaana dhaloota fayyisuu aloo ayyaana wangeela lallabuna ayyaanni si harka jiru waan hundumaa gochuu danda'a humna waaqayyooti ayyaanni si harka jiru waan hundumaa gochuu danda'a dubbaddo neetworkii daraasa maayette ayyaanni si harka jiru waan hundumaa gochuu danda'a ergii ta'e bishaan kana guutuu godhe argisiisime bishaan kana guutuu godhe keessaa dhangalaasi dura dhangalaasi keessaa amchi jooko namchi amchi haleluuyaa bani sagalee kee gadi qabishi bakka eeshi iyyaasa fidi isa miidhagu baay'ee kan jiru qoyaa saarran jira faara kun iyyaasa irraan kanna kuno dhangalaaseera waa tokko keessan jiru ila guutiga akka gootu odichi duwwaadha miti odichi duwwaadha miti duwwaadha kun guutika waan hundumaa gochuu dandeessa guuti namni sagalee waaqayyoon qabne akka qodichaa duwwaadhaadha በጣም ጥሩ አከዘቹን namni homaa tokko iyyuu gochuu hin dandeenye obboleessi Iyesuus Kiristoos raajota akka keefata alhamdulillahi rabbil alamin ergaa koo xumureera sobdoota kana duwwaadha waan duwwaatu beeso ke waan odaa duwwaa homaa gochuu ati ati duwwaadha ela ustaz dhangalasi jedhe ishee dhinkiyaa dhangalasi jarri saaksii hojjetti waan taateef saaksiin isaanii immoo waan ta'uu hin dandeenye akkuma obboleessa keenya Iyesuus Kiristoos waa gochuu waan hin dandeenyeef dhangalaase naan dhangalaase guutuu dadhabe maal jedhe namni sagalee waaqayyoo keessaa qabne qodaa duwwaadha ergaa dadhabaa ergaa mana isaanii keessatti hiikamu jootii irratti ergaa dubbataa maala. Akkana dura keessaa kan dhaqi erga si guutuu dadhabe. Hayyee Raajii Dassaaleny. Tikki gaaffii dhaggeeffadhu asirratti. Egaa gaaffiidha edda walii ta'e. Dhaggeeffadhu. Alaazeriin gaafa du'aa ka'e namatu du'aa kaasee miti waaqatu du'aa kaasee. Obboleessa mee dhaggeeffadhu maal taatee si'ati? Mee tasgabbaa'e. Amma ati addis hojii fixatteertaa naa wajji haasa'uuf deemtaa tasgabbaa'u lakkoofsa lama tuqi hin lixxee boo ay naa deebisaa wallaahi raajiin kun hin ba'u har'a deebisaa ol eessa baata bikottu raajummaa kijibaa kana si keessaa baaf naa kottu ol deebi hin deebin namni tokkollee bakka isaan galinaa isuma nu qofa galchaan raaji kottu ergadhu si deebisaa eessa reetaa miti. Bakki bakka irraa dheessan osoo hin taane bakka itti dheessani kottu ergadhu raaji raciyyee racee hin deemini kottu deebi dafe deebi way racee maali jedhan raciyyee maali jedha gadhiiftan Raacee nu deebisa. Dhiifama. Halo, dhaggeeffadhaa yeroo tokkocha. Raacee barbaadnaaf achi. Isa dhiisiitii deemee jira yeroo tokko daqiiqaa lamaa dhaggeeffadhu waa wayii si gaafachuu barbaada. Tasgabbiidhaan. Tasgabbii maaltu jira mee namaaf waaqa jedhaaf achi. Hin dhaga'amuusi. Raajii akkanaattu jira ka raajii chillite.
Wayra. Si boysiin keessi dhagamaan jiru. Maal jette? Sagaleen keessi dhagamaa miti daqiiqaa lama waa si gaafachuu barbaada.